Filima namoota hedduurraa imimmaan dhangalaasee ja'amee addunyaa guutuurratti dubbatamaa jiru kana ni beektu. Istiroo ja'ama filimni kun sooshaal miidiyaa kanarratti baay'ee dubbatamaa jira. Namoonni hedduulleen filima kanaan daawwatanii namoota booyan hedduu argaa jirra. Isinoo filima kana daawwattanii jirtu? Okay, filima kana nutilleen afaan Oromootti jijjiirree Telegram chaanaalii keenya irratti gallakkifnee jirra. Filimni kun dhugaa hedduu nama rifachiisa yookaan haalaataa dhugaa fakkaatu irratti kan hundaa'ee hojjetamedha. Waa'ee haadhaatiin yookaan guddisaa haadhaatii wajjin wal qabatee hedduu nama rifachiisa. Kanaaf namoonni isa daawwachuu barbaadan afaan Oromootiin Telegram chaanaalii keenya argachuudhaaf liinkiin koomantii viidiyoo kanaa jalatti argama waan ta'eef san tuquudhaan seentanii Telegram directly Telegram keenya jalatti daawwachuu dandeessanii. Egaa viidiyoon keenya kun akka isinitti tolu abdii qaba. Viidiyoo kana namoota jaallattan yookaan namoota filima jaallatu hundaaf share godhaadha. Akkasuma chaanaala keenyallee follow godhuu hin dagatinaadha. Viidiyoo kana like godhaadha. Galatooma.